Attam hordoftoota keenya oduun kibxataaf qabnu kunoo magaalaa New York keessa ka jiru buufata baabura imaltootaa Brooklyn keessatti har'a ganam namoonni haleelamuu waajjirri ittisa balaa abiddaa kan magaalattii beeksisee jira. Dubbiimaa waajjira kana akka jedhanitti gabaasa daandii 36 kan Brooklyn isa paarkii Sunset jedhamu keessatti aaratu jira jedhame kanneen ganama har'aa deebii kennantu namoonni haleelamuu ibsan jedhaniiru. Suuraan iddoo sanarraa argames imaltoonni dhiigaan laaqamanii lafarra ciisanii agarsiisa. Dhimma kana laalchisee ammatti gadi fageenyaan waan dubbatame kan hin jirre yoo ta'u poolisiin magaalaa New York gamasaan namoota rasaasaan dhaaman yookaan dhoo'insaan madaa'an gabaasa jedhuuf birmataa jirraa jedhaniiru. Ganamarraa tajaajilli baabura imaltootaa kan iddoo rakkoon itti dhalate kana harkifataa ture. Raashaan Yuukireen irratti meeshaa keemikaalaa gargaaramuu malti sodaa jedhu ka qaban pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky Raashaan meeshaa akkasii akka hin gargaaramne ittisuuf biyyoonni gama dhiyaa uggura daran jabaa akka irra kaa'aniif gaafatan. Magaalaa Yuukireen gama kibbaa fi buufata doonii kataate Mariupol keessatti Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramtee jirti ka jedhu gabaasni mirkanii hin argatin eega ba'ee booda Zelenskiin wixata kaleessaa galgala kana ka dubbatan. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Namni weerartoota Raashaa bakka bu'ee dubbatu tokko ibsa dubbiimaan milishoota Riippaabilikii uummata Doonetisk baasan ilaalchisee naa dubbatu kanneen Mariupol keessatti isaan dura dhaabbatan irratti meeshaa keemikaalaa gargaaramanii ta'uu malaa jedhe. Isa kana akka dhimma jabaatti ilaalla ka jedhan Zelenskiin kanneen hoogganoota addunyaa yaadachiisuu fedhu. Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuu inni jedhu dhimma irratti mari'atame ta'uu isaatii jedhan. Kanaaf deebiin weerara Raashaaf kennamu jabaa fi kan hatattamaa ta'uu qabaa jedhu ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsiif itti gaafatamaa pireesii ka ta'an Jaan Kirbii meeshaa keemikaalaa gargaaramuu gabaasa jedhu ammatti Yuunaayitid Isteets mirkaneessuu hin dandeenye jedhanii garuu kun dhugumaan ta'eera taanaan akka yaaddessaadha jedhaniiru. Raashaan Yuukireeniin ega weerartee booda Hindiin Raashaarraa zayita boba'aa bittu akka hin daballee fi gaaffii pirezidaantii Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa Hindii gaafatan kan ilaaleen waliin gallee oduu jedhu gamlameenuu gad xiqqeessanii ilaalanii jiran. Inumaayyuu walgahii wixata kaleessaa sana booda dippiloomaatonni sadarkaa olaanaa duula waraanaa gaggeeffamu xumursiisuuf deeggarsa gochuusa jedhu irratti fuulleffachuun Yuukireenii fi gargaarsa dhala namaa kennuusa jedhu irratti qiyyaafatan ministeerri haajaa alaa United States Anthony Blinken akka jedhanitti. The minister before the Indian Parliament condemning the killing of civilians in Ukraine, calling for an independent investigation of these. Yuukireen keessatti ajjeechaa siviilota irratti geggeessamu balaaleffachuudhaan gochaa garjabinaa kana irratti qorannaa walabni akka geggeeffamuuf ministerichi paarlaamaa Hindii duratti gaafatan. Anis Hindiin gargaarsa dhala namaa guddaa Yuukireeniif akka laattu hubadheen jira. Kunis dawaalee akkaan barbaachisoo ta'aniif gaafatamaa jiran dabalata. Hindiin akkamitti rakkoo kana dura akka dhaabbattu ofiishee murteeffachuu qabdi. Nuti duula waraanaa Puutiin gaggeessaa jiru kun maal hordofsiisuuf akka jiru akkasumas gocha gara jabinaa uummata Yuukireen irratti gaggeeffame kan ilaaleen yaada waliigalaa qabnu waltaatotaaf michoota keenya hundumaa waliin qooddannaa jedhan Blinken. Akka tilmaama keenyaatti jedhan biyyoonni hundumtuu keessumaa kanneen harka keessaa qaban Puutiin duula waraanaa kana akka dhaabuuf dhiibuu qabu. Deemokiraasiin tokko taanee dhaabbanne dhimmootii waliin qabnu irratti sagalee tokkoon dubbachuu qabnaa jedhaniiru. Pirezidaanti Baayiden muummicha ministeeraa Hindii waliin gama marsariitiin walgahii gaggeessan irratti dhimma Ameerikaa irratti muddamsa ta'e zayita boba'aa Raashaa bituu dhimmi jedhu irraa of qusanna jedhanii ifatti hin dubbanne. Wixata kaleessaa galgala ministeerri haajaa alaa Hindii dhimma kana laalchisee akka dubbatanitti. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest. Waa'ee zayita bituu dubbataa akka jirtan hubadheen jira. Madda enerjiif jecha waan Raashaarraa bitamuu ilaalaa jirtu taanaan xiyyeeffannaan keessan Awurooppaa irratti akka ta'u yaada dhiyeessa. Walgahii Baayiden muummicha ministeeraa Hindii waliin gaggeessan irratti Hindiin madda enerjii barbaaddu iddoo biraarraa akka gootuuf Ameerikaan gargaaruu dandeessi jechuun dubbachuu isaanii itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki dubbatanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Himraa lafa Hiwaat to'ataa jiru keessaa namoonni 200 ta'an nyaataa fi dawaa dhabuudhaan dheessaa akka jiran ta'uu aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 200 manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanuun magaalaa godinaa Kataate Soqoxaa akka seenan dubbii himaan bulchiisa godinaa obbo Kaffiyaaloo Dabash raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Lakkoofsi namoota godaananii kun torban darbe dabaluunsaas ibsamee jira. Harmeen intala umrii waggaa 5 fi ilma umriin baatii 7 qabatanii Soqoxaa dhaqqaban aadde Tsaggaa Masarat akka jedhanitti imaltuu hamaa keessa darbuu fi rakkoo isaan mudate ibsanii jiru. Waanan nyaadhu dhabee lubbuu dheerachuuf jechan biyyoo nyaadhe ijoollee kootiinis biyyoon waan gaarii akka ta'e itti himee akka nyaatan taasise jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi bulchiinsi naannoo Tigraay baatii darbe gargaarsi gama Tigraay akka seenu gochuuf jecha walitti bu'iinsa dhaabuu isaanii labsanii turan. Ergasii guyyoota 20 keessatti konkolaataa fe'umsaa 26 qofti Tigraay seenuusaa itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Tigraay Addeliyaa Kaasaa ibsaniiru. Addeliyaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waadaa seenamee fi haalli gaafatame ka guutame ta'us gargaarsa ni argama jedhamee abdatame hin argatiin jirra jedhaniiru. Gama kaaniin ministeerri kominikeeshinii fi dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gargaarsi akka darbee Tigraay seenu gochuuf humnootiin Hiwaat Afaar keessaa ba'uu qabu. Kana malees jedhan mootummaan guyyaa guyyaan konkolaataa gargaarsa fe'e meeqa gama seenuu akka qabu kan hin murteessine yoo ta'u kunis fedhii arjoomtotaa irratti hirkataa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar kaabaa magaalaa Daabaat keessa ka jiru mooraa baqattoonni Eertiraa keessa buufatan keessatti walitti bu'iinsa uumame yookaan haleellaa gaggeeffame kan dhiyeenya kanaa qorataa ka jiru ta'uu bulchiinsi dhimmootii baqattootaa fi kanneen deebi'anii beeksisee jira. Dubbii himaan bulchiinsa kanaa Ba'akaal Nugusee akka jedhanitti haalli uumame haleellaa alarraa gaggeeffame yookaan walitti bu'iinsa baqattoota gidduutti uumame haa ta'u murteessuun hin danda'amne. Bulchaan aanaa Daabaat Gabrahiyoot Makwaanint raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lola baqattoota gidduutti ka'een 5 isaanii madaa'anii jiru. Alarraa dhukaasi kan ture ta'us madaan baqattoota 5 kan rasaasaa akka hin taane hin beekama jechuu isaanii Masfinarraa gabaasee jira. Bulchiinsa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa magaalaa Jinkaa keessatti uummanni 1,000 ta'an manaaf qe'oo ofii isaanii irraa godaanuu bulchiinsi godina Oomoo ibsee jira. Kunis magaalaa Jinkaa keessatti hiriirtota konyaa Aardii irraa gaaffiin ofiin of bulchuu ega dhiyeessanii booda haleellaa banan sana dhiyeessuun ta'uun ibsameera. Aangawaan nageenyaa ka bulchiinsa godinaa Daamoo Bazzaabbaa akka jedhanitti suuqilee fi manneen jireenyaa 160 ta'an hiriirtotaan barbadaa'aniiru jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti aanutti ceenu. Chaansilariin mootummaa Oostiriyaa guyyaa kaleessaa Mooskootti argamuudhaan erga pireezidaantii Vilaadimiir Puutiin wajjiniin wal arganii haasa'anii booda Mooskoon baha Yuukireen naannoo Donbaas keessatti waraana bal'ina qabu jalqabuudhaaf akka qophaa'aa jirtu himuu isaanii dubbata. Gabaasni Henry Ridgewell itti aanee isinii dhiyaata. Erga Raashaan ji'a guraandhalaa darbe Yuukireeniin weerartee asii hoogganaa biyya lixaa isa jalqabaa ta'uudhaan chaansileeriin biyya Oostiriyaa Kaarl Nehammer wixata kaleessaa Mooskoo keessatti Vilaadimiir Puutiin wajjiniin haasa'aniiru. Haasaan Mooskoo keessatti taasifame kallattiidhaan ifaa fi jabaa akka ta'e kan himan Kaarl Nehammer
I generally have no optimistic impression that I can report to you from this conversation with President Putin. The offensive is evidently being prepared on a massive scale. Akka waliigalaatti haasaa pirezidaantii Putin waliin taasifne keessaa wanti abdii qabeessa ta'e an isinitti himu hin jiru. Lola Ukraine bahaa keessatti taasifamuu fi qophiin bal'aan taasifamaa jiraachuun isaa raga qabeessa jedhaniiru. Austriyaan miseensa NATO miti. Garuu biyyoottan miseensa NATO waliin Raashiyaa irratti biyyoottan qoqqobbii bal'ina qabu taasisan keessaa ishee tokko. Ministeeronni dhimma alaa gamtaa Awurooppaa wuxata kaleessaa Luxembourg keessatti wal arganii waa'ee gargaarsa Ukrainiif taasifamuu qabu irratti mari'ataniiru. Itti gaafatamaa imaammata alaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an Joseph Borrell akka jedhanitti weerarri Raashiyaa hanqina midhaan nyaataa qaqqabsiisaa jira. It's the Russian military who is causing food scarcity. And Africa is especially a source of major concern because they are particularly exposed to the upcoming food crisis. Hanqina midhaan nyaataa kanaafi kan sababa ta'aa jiru waraana Raashiyaati. Keessumaa Afrikaan madda xiyyeeffannaa isa olaanaadha. Sababni isaas rakkina midhaan nyaataatii fi saaxilamuudhaaf deemaa jirti jedhan Joseph Borrell. Hanga'oonni gamtaa Awurooppaa abbaa alangaa mana murtii yakkaa idilee addunyaa yookaan ICC waliinis marii taasisaniiru. Manni murtii yakkaa addunyaa fi gamtaan Awurooppaa qorattoota ragaalee walitti qaban gara Yukireenitti erganiiru. Akka Yukireen jettitti Raashiyaan daangaa Yukireen keessatti bakkeewwan lolli irratti raawwatetti magaala Buuchaa fi magaalawwan biraatti gocha raawwatan dabalatee yakka waraanaa 2,000 raawwatteetti. Kunis darara adda addaatii fi humnaan gudeeddii kan of keessaa qabudha. Awwaala jilmaa dabalatee ragaaleen adda addaa dhiyaachaa jiraatanus Mooskoon gocha akkanaa akka hin raawwanne aalteetti. Raashiyaan miseensa mana murtii yakka addunyaa waan hin taaneef yookaan waan hin mallatteessineef namoottan ishee adda waraanaatti yakka raawwatanii itti gaafatamummaatti dhiyeessuun akka hin danda'amne ogeessaa seera addunyaa kan ta'anii Luis Viveros Kolleejii Yuunivarsiitii London irraa himannaa dhiyaachaa jiran irratti ragaaleen hedduun akka jiran ibsanii akkaataa kanaan duran baramneen akka waajjirri abbaa alangaa mana murtii addunyaa socho'u ilaaluu qabnaa jedhu. Akkaataan Putiniin seeratti dhiyeessuu danda'amu dhaddacha addaa yakka weeraraa ilaaluu dhaabuudhaan akka ta'e kan himan Viveros Vladimir Putin haqa addunyaa duratti dhiyaachuu akka qaban himaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelensky kaleessa miseensota caffee Kooriyaa Kibbaatii fi haasaa taasisan keessatti Raashiyaan baha Yuukireen keessatti waraana banuudhaaf qophaa'aa akka jirtu akeekkachiisaniiru. The occupiers concentrated tens of thousands of soldiers and a huge amount of equipment to try and strike again. Weerartoonni haleellaa haaraa jalqabuudhaaf loltoota 1,000 lakkaa'amanuu fi meeshaalee waraanaa hedduu kuusanii jiru jedhaniiru. Karaa biraatiin biyyi Siwiidinii fi Fiinlaand miseensummaa NATO keessa akka hin seenne Raashiyaan guyyaa kaleessaa akeekkachiisa kenniteetti. Biyyoottan lamman erga Raashiyaan Yuukireeniin weerartee booda miseensa NATO ta'uudhaaf marii taasisaa jiru. Akka Washington jettutti gaaffiin biyyoottan lammanii ji'a waxabajjii dhufu keessa ifatti dhiyaata. Qophiin fayyaa torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Qophii torbanitti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata?
Tirriin shubbisa aadaa godina Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa, Arsii fi Baalee keessatti beekamudha. Akaakuu afurii of keessaa kan qabu tirriin gaafa cidhaa fi qophii garaagaraa irratti akka shubbisamaa jedhu obbo Abdulqaadir Qadir. Miseensota hawwisoo Utaawayyuu Shaashamanneetti argamanu akkaataa tirriin itti shubbisamuu fi akkaataa shaakalaa jiran duratti asoosiisuudhaan kan gabaasa ittaanu qopheesse Galmoo Daawiti ittaanee isinii dhiyaataati hordofaa. Caaltuu Abdulqaadir barattuu kutaa 12ti. Hiriyoota ishee waliin Asandaara magaalaa Shaashamanneetti shaakala tirriirra jirti. Erga hundaa'e waggaa 10 ka ta'e hawwisoon Caaltuu fi hiriyoota ishee Utaawayyuu jedhama. Irra caala as Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa fi Baaleetti kan beekamu sirba aadaa tirrii irratti xiyyeeffatu. Tirriin anaa fi sirba aadaa kootiiti. Sirba aadaa kootii kan warreen dhiiraa fi shamarran dur akaakilee fabaabileen kenna warreen durii sunniin dhiitaa turanii hadha gara dhaloota keenyaatti dabarsan sirba aadaati tirrii jechuudha. Tirrii kana yeroo baay'ee iddoo cidha garaagaraatitti illee yoo naannootti aadaan dubartii manaa yeroo gurguran hiitama. Isa qofarraa osoo hin taane garuu miseensa baandii agatee miseensota baandii keenyarraa wal barsiisaa walumaan baraa ture. Dargaggoo Abdii Obsaas miseensuma hawwisoo Utaawayyuuti. Baay'ee garagara miirri ani isaanii hojjedhuu fi miirri shubbisa biraatiin hojjedhuyyuu adda addanatti baay'ee natti tola waan jedhee ibsuun qabuyyuu sirba aadaa keenyaa kana yeroo hojjedhu. Obbo Abdulkarim Tuqee waajjira aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaatti qindeessaa garee misooma industirii aadaa fi aartiiti. Sirbi tirrii Oromoo Arsii kan sirbamu yeroo cidhaati. Yeroo fuudhaaf heerumaati intala heerumsiisuudhaaf guyyaan 20 yookaan 15 guyyaa hafu intala heexoo obaasanii jaalalloowwan isaan kan dhiiraaf kan dubartiillee heexoo dhuganii jala sirban tirrii sirban jechuudha. Inda waa'ee intala san faarsanii sirbanii bareedummaa intala sanii midhaaginummaa intala sanii sirbanii. Obbo Abdulkarim tirriidhaan dargaggoonni wal faarsuudhaan alatti biyya ofii naannoo akkasumas gootummaan wal dhaadessuufis dhimma itti ba'uu jedhu. Fakkeenyaaf laanganni fayyadanii Arsii keessatti tirrii naannoo jidduu laangannootti itti sirbamu jechaadha. Marsa jedhanii mataa akkanatti marsanii reefi wanna godhan dhiichisa jedhanii gugsa jedhanii dafaa dafaatiin waan akkasii sirbuu kanneen karreefi gosa isaatiin argaa turtan baddiffaa laanganniffaa gugsaa marsaa dhiichisaa tisooleen illee as keessatti hin jira jechuudha. Gosoota kanneen qaba. Dhiirri uffata aadaa guutuu uffata eeboo qabataa rifeensa filataa cicha jedhama mataa isaa bifa akkasiitiin shurubbeeffatee dhadhaa sirriitti bareechifatee qaama isaa qulqulleeffatee waccuu isaa addeeffateeti gaafa sirbaa san bahaa jechaadha. Shamarran ammoo gosa garaagaraa qaba. Maqaan rifeensa isaanii kukkuta jedhama, goodayyaa jedhama, tamartii unkuruuraa si fudhee unguluula jedhama. Rifeensa si faarsaara jechuudha. Dhiirri qoloo godhatee dubarran ammoo bonkee godhatanii laakka harkaa faaya mormaa, faaya gurraa, faaya kokkee, faaya lukaa godhataniitiin sirban jechuudha. Kun uffannaaf qabannaan ejjannaan kabalaa shamarran ittiin sirbitu. Dhiirri ammoo eeboo kana qabatee ittiin sirba jechuudha.
Caaltuu dabalatee miseensonni Hawwisoo Utawaayyuu aadaa kana waan jaallannuudhaaf malee deeggarsii fi carraan jiru gahaa ta'e miti jedhu. Wantootni rakkisan nuti aadama keenya gannu jennee hojjetaarra malee meeshaaleen keenya guutumaan guutuun nu guuteen jiru. Meeshaalee baay'ee hanqina qabna. Garuu hanqina qabna jennee duuba kufnee wal gatuu osoo hin taane ammuma jiruun bakka rakkataatuma wanta tokko tokko hojjetaarra hanqina meeshaa guutumaan guutuu qabu. Obbo Listaanaa Warqinaadoo hojjetaa waajjira aadaa fi tuurizimii aanaa Shaashamanneeti. Miseensota Hawwisoo Utawaayyuu kana warra qindeessu keessaas nama tokko. Aadaa akka tirrii kanarraa dargaggoota kana keessatti hirmaataa jiranii fi tumsi qajeelaan ni barbaachisaa jedhu. Dhaloonni kun aartii guddisuudhaaf kaka'umsa hedduu qaba. Garuu bu'aa akka barbaadame saniin bu'aa akka argatan taasisuu irratti baay'ee itti deemuu qabna malee argataniiru akkanatti waan kanaan fayyadamaa ta'aniiru jechuuf na rakkisa. Kanaafis jedhu bakka leenjii aartii qopheessuun akkasumas deeggarsi gama maallaqaas guddina aadaa kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuun dabalanii dubbatu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Shaashamanneerraa. Hayyee gabaasni itti aanu waa'ee fayyadama lafaa dubartoota biyya baha Afrikaa Keeniyaa irratti xiyyeeffata. Gabaasa Juumaa Maajungaa qopheesse Tuujubeen akka itti qindeessiteetti. Beatrice Kigandii abbaan warraa ishee erga du'ee booda firoonni isaa akkamiin wal ta'anii lafa ishee akka duraa fudhatan innaa yaadattu imimmaantu ishee hudha. Abbaan warraa ishee erga du'ee booda ijoollee ishee qofa akka guddiftu Beatrice lafa ishee deebiftee argachuuf waggoota 8 mana murtiitti dhiyaachuun falmitee jirti. Sisi wa mama tunapata shida. Huwezi ukamiliki mali kwako kwa sababu wewe ni mjane, maana unaambiwa hii ardhi sio ya kwako. Na ukifikiria umekaa hapo miaka nenda miaka rudi. Nuyi dubartootaaf baay'ee rakkisaadha. Abbaan warraa duunaan lafti keenya kan keenya ta'uu hin danda'u. Lafichi kan keenya kan ta'in irra deddeebi'uun nutti mama. Haa ta'uuti umurii keenya guutuu immoo ka dabarsinu lafa sanarratti. Kanaaf pirezidantii keenya kan nuti isaan kadhannu abbummaa lafa keenyaa qabaachuu akka dandeenyu akka nu gargaaranii jette. Akkuma biyyoota Afrikaa hedduu Keeniyaanis dubartoonni abbootii lafaa ta'uu akka danda'an kan mirkaneessu seera cimaa qabdi. Haa ta'u malee dubartoonni ammayyuu mirga isaanii kana gargaaramuuf gufuuwwan hedduutu isaan mudata. Keeniyaa keessaa seera sana wixineessuu qabee oguma isaaniitiin deeggarsa kanneen godhan ogeettiin seeraa Juudii Tongaarii akka jedhanitti dubartoonni yeroo mirgi isaaniitti eegamurra ga'uuf karaa fagoo deemuutu irraa eegama. Somebody says the more things change, the more they remain the same, so that even as the laws are in place. Jecha tokkotu jira. Waa hedduun akkuma jijjiiramaa deemuun wal fakkaataa adeemaa ka jedhu. Seerri ammayyuu haa jiraatu malee dubartoonni qabeenyaa isaaniitti fayyadamuuf haqa qabeenya waliin wal qabate argachuuf qabsoo guddaa walirraa hin cinne geggeessuutu irraa eegama jedhan. For those who are in the large sector, I think one of the assignments that we should undertake is to ensure that we have namoonni waaltaa dhimma lafaa keessaa hojjan itti gaafataman irra jiru keessaa tokko dubartoonni maal fa'aa abbummaadhaan qabatanii akka jiran beekuuf ragaa lakkoofsaan taa'e isa sirrii akka qabaannu gochuudha. Akkuma kanaan eeggachuuf sana booda immoo amma ka beeknu dhibbarra harka 2 ol akka guddatu hojjechuu qabna. Akkuma Kigandii dubartoonni Afrikaa hedduun maatiiwwaniif hawaasaalee isaanii gargaaruuf hojii qonnaa irratti bobba'anii hojjetu. Haa ta'u malee hedduun abbaa qabeenyummaa lafaa gamalaaleen mirgi isaanii seeraaf hawaasummaa hin kabajamuuf. Lafa isheetiif haa dhaabbannu ka jedhu duulli abbaa qabeenyummaa lafaa tokko mirgaawwan akkasii eegsisuuf sochii gochaa jira. We need to invest more in transforming some of these norms, in transforming some of these practices and make them more progressive so that we can move to the next. Aadaawwan kanaaf akkaataa hojii jijjiiruuf fuula duratti tarkaanfachuu akka dandeenyutti dhimma isaarratti sirriitti hojjechuu qabna.
kun hiyyummaa dhabamsiisuuf nyaataan of danda'uuf qixxummaa saalaa mirkaneessuuf keessumaa immoo rakkoolee jijjiiramni qilleensaa fidu dura dhaabbachuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Akka tilmaama sagantaa nyaataa addunyaa FAO'tti abbummaa lafaa laalchisee addaddummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru dhiphisuun lafa qonnaa dubartootaan qabaman irratti guddina oomishaa 120 hanga 30 argamsiisa. Itti dabaluudhaanis lakkoofsi namoota beela'anii miliyoona 100 hanga miliyoona 50 gad xiqqeessa. It is desperate. It is drastic. Some people just give up and live in their own situation, and you know what happens? The next generation. Hedduu yaaddessaaf hojii guddaa hojjechuu ka gaafatudha. Namoonni hangi tokko abdii kutanii akkuma ta'etti jiraachuuf yaalu. Sun egaa maal dhaqqabsiisa? Dhaloonni ittaanee dhaloonni dhufus barnoota argatu. Kanaaf sadarkaa hiyyummaa wal fakkaatu keessa jiraachuu itti fufu jechuudha jedhan. Biyyoonni hedduun dubartoonni mirga abbaa lafaa ta'uu qabaachuu isaanii kan mirkaneessan imaammataaf seera baasuudhaan fooyya'ina argamsiisanis kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti garuu dubartoonni kanneen akka Beatrice Gandhi mirga isaaniitti gargaaramuu akka danda'an gochuuf hojii hedduutu hojjetama.